Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyii fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif baay'atu jechuun jaaladha. Kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan nugaa isiniin jennee jirraa weelkaam. Nagaa keessanii jira jirtu hundi keessan kan biyya keessa jirtan kan biyya alaarra jirtan hunduma keessaniif nageenyi waaqayyoo isiniif baay'atu isiniin jechuu jaaladha. Kan nagaa qabutu nagaa nama gaafata. Nagaan hunduma keessaniif baay'atu hunduma keessaniif haa ta'u jechuun jaaladha. Akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Turtiin jiruuf jireenyi haalli qilleensa maal fakkaata isin bira ani bira baay'ee gaariidha waaqayyoof taatolu. Isiniin jedha hojiin golaa dhorma maal isinitti fakkaata buloonni koo golaa dhormaa keessa jirtanii galata rabbii ani bira waan hundumtuu gaariidha. Isin biras immoo akka gaarii ta'ee Kiristoos bira abdii qaban isiniin jedha. Egaa har'a immoo maal qabattee dhuftee laata asnaan jechuu dandeessu. Har'a immoo biqqadhee jira. Egaa ani yeroo hundumaa egaa xiqqooshii of kukkuulu sana hin naqu. Sababni isaa maaliif hojjettanii bifa Kiristoos naa kenneen viidiyoo hojjeta yeroo hundaanii dubbadhaan jechaadha. Namoota of kukkuulanii waan argan kukkuudhanii achi buntaadhaan ni taasifaman. Maaliif? Boru wanti kuni gaafa biyya keessaa galee birriin har'atti ni obbo Jabbani kun dhumuu danda'a wanta ta'eef boru salphachuun hin dhufaa jechaadha. Har'a garuu biyyoormaa keessa waan jiru waan garaagaraa dibachuu dandeenya. Duqeetii boqqolloo waan garaagaraa dibuu dandeenya. Garuu boru hin jiru. Tarii namni sarara birrii kennaan itti ofitti ilaallamu waan baay'een bifa Kiristoos naa kenneenan hojjedhaan. Appilikeeshinii garaagaraas gadi buusee bakka waan garaagaraa keessa of qanabbaruu sinnaaqu. Kanuma itti maarbeetii keessa hojjedhee dhufe nan viidiyoo hojjedhas. Uffata ganaa shaanxaa gadi buusee goroggoree achi godhee as godhee ittiin jiru. Maaliif har'a of guddisee mul'isuun faayidaan qabu. Gaafa biyya kootti galee gaafa maatii kootti galee gaafa abbaa manaa wajjin taa'e zanaafataa jedhamu mul'isuu barbaada malee jechaadha. Asitti golaa dhormaa keessatti shaqaalaa ta'e of kukkuulee waan eega ta'uun narraan barbaachisu. Kiristoosis kan nama barbaadu nama gadi of qabee adeemu malee nama ati fuula kee dibatteetta yookiin ati uffata qabdaa namaan hin jedhu waaqayyo. Innaa kanan isiniin jedha itti aansee waan inni har'a viidiyoo inni qabadhee dhufe dhugaa viidiyoo baay'ee nama gammachiisu tokko qabadhee dhufe jechaadha. Maali sababni isaa yoo jettan innis dhugaa baay'ee nama tokkotti garaan kiyya na gammadee jechaadha. Dhugaa maaliif yoo jettanii akkuma ati nama tokkotti gaafa gammadu Kiristoos illee akkasumatti gammadaa jechaadha. Maaliif nama tokkotti immoo gammaduun waanuma jiru jechaadha. Sababni isaa maali yoo jettanii dhugaa ani baay'ee tokko nama kana garuu ani nama warraan dhaga'e malee ani dur hin beekun ture. Dhugaa dubbachuuf taanaan ani miidiyaa kanatti dhufee jalqaba kiyya bakka reef naannaa sabiskiraayibii 29 yeroo qabu abbeeloof mucayyoo jedhamtu tokko mucayyoo Wallaggaa ishiidhaan wal baree jechaadha. Ishii yoo sadeemeen akka carraa ta'ee otuma yuutuubii keessa deddeemu natti dhufee bakka waa'ee mataa kana keessa kan akkati kukkulan kana barsiisti. Ishii jaalala lakkoofsa keenyaa barreessadhee fudhadhee isaa booda akkatti yuutuubiin tanee dhanfaa ishii waliin waan garaagaraa baradhee malee ani baay'ees akkasitti hin beeku jechaadha. Naman amma dhugaa waan addaa waan ajaa'ibaa tokko dhugaa nama kan bira yeroo akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wal jaaladhaa jedhee nama akkatti namaaf dhaabatu nama akkatti kan isaarra darbee nama jaalatu dhugaa baay'ee tokkoon ajaa'ibsiifadha jechaadha. Ani mucayyoo sanaa abbeeloo ofirraan dhagaa jechaadha. Dhugaa mucayyoon kun mucayyoo shawaati bakka cimtuudha. Nama cimtuu akka ishiin argine naan jetti yeroo maraasa ani garuu ishii hin beeku. Garuu ani yuutuuba ishii illee hin beekun ture jechaadha. Ani dhugaa dubbachuuf taanaan dhugaaf miidiyaa baruun koo ji'oota muraasadha jechaadha. Kanan immoo lakkoofsa ishee argadhe immoo ogummaa harkaarraa maalirrattidha kan inni lakkoofsa ishee argadhe waan ta'e yeroo tokko karaa guruuphii wayiitti na fakkaata waliin guyyaa lama yookiin guyyaa sadii kan hin caalle wayii waloojjiniin liibii jalatti argee ture. Isa ofiishiitiin miti namarraa fuute jechaadha. Nama gargaarsaaf. Kanarratti argee malee hin beekun ture mucayyoo kana. Maal akka ishiin taate maal akka ishiin qabdu nama akkamitti akka ishiin gargaartu maal akka ishiin taate hin beeku Kiristoostu na beeka jechaadha. Garuu edda mucayyoo kana bareeti garuu keessaan hin dhaqee taasaa godhaniitii walirraa qabna yookiin waan garaagaraa walirraa soofna miti. Garuu abbaan keenya inni waaqarraa tokko. Maaliif yoo jettanii nuti tokko jechaadha. Karaa waaqayyootiin nuti foon tokko obboloota tokko. Sababni isaa maaliif galmi keenya galgalaa yeroo
Innis maali yoo jettanii gaafa tokko akka carraa ta'e liivirran jira ture. Liivirran jira ture osoo liivirra jiru mucayyoon kun dhuftee ol baatee boochee ture. Gaafa ishiin boochuu ani akkasitti baay'ee dura yeroo baay'ee nama nan hordofan ture. Nama kam Amaara Oromoo hin jedhu ni hordofa jechaadha. Nama kam ija tokkotti ilaala. Nama kam ija tokkoon jaaladha jechaadha. Garuu edda niitoorkiin xiqqoo kilaasikiyaatiin rakkisuu jalli qabeetii baay'ee akkasitti nama jala hin deddeemu. Nama hin ilaalu. Maaliif sababni isaa niitoorkiin kiyya nan seensisu yookiin immoo viidiyoo ulfaana dhaggeeffachiisee nan ficcisiisu. Amma samuuna kanani nama jala ilaaluu jalqabe. Sababni isaa sababa xiqqoo niitoorkiin bilbila na harkisee fi bilbila biraa bitee bilbila biraa irratti inni godhadheef jechaadha. Innaa dhugaaf miidiyaan dhugaa hojii gurguddaa hojii abboonni keenya warra gurguddaan hojjette jechaadha. Maaliif sababni isaa ol baatee hin boochee ture. Gaafa ishiin boochuu baay'ee tokko natti dhaga'ame ture. Baay'ee natti dhaga'ame maaliif akka ishiin boosse yeroo sanatti baay'ee tokko natti dhaga'ame ture. Namoonni baay'een jala sanaa hin gargaara jedhanii baay'ee isaanii barreessan ture jechaadha. Ishiin garuu mataa ishiif osoo hin taane mataa namaatiif. Mataa namaatiif jecha namni har'a garuu mataa isaarra darbee nama gargaari jedhee yookiin namni kun akkasitti rakkate kaleessa akka kenna waa baay'ee argee namni tokko rakkate namni namaaf boo'u jira garuu kan akkasii. Namni namaaf dhaabatu jira garuu hin jiru. Bara kana keessa osoo argee kan isaatti dabalachuu barbaada malee kan isaarratti namaaf hin boo'u. Namoonni baay'een immoo gaafa sana akka nama yookiin nama ishiin boosee fi akkasitti namni kun rakkate akkasitti namni kun karaatti kufee lammiin keenya biyya keessaa rakkachaa jira lakkii sagalee haa taanu haa gargaaru gaafa hin jettu san namoonni baay'een fakkeessanii turan. Fakkeessu turan garuu immoo gaafa baqqaa ishee hin gargaara jedhameen tanan namoonni baay'een gara duubaatti deebi'u. Ishiin garuu cimtee dhaabattee nama sana biraan amma waan dandeessu biraan geessutti dhugaa karaa miidiyaa isheetii booddee namni kam osoo namoonni keenya gaafa namni waan gaarii hojjetu sheerii namaaf hin gootan. Dhugaa koomentii dhumti isin barreessitan iyyuu nama garrama. Garuu ishiin kan fiddee dhuftee waa'ee obboleettii ishii seenaa obboleettii ishiitti dhaga'ameetu. Akka nuti gargaarru akka nuti ishii wajjin hin taane sagalee ishiif taanudha kan ishiin fiddee dhufte. Nuti immoo maal barreesse? Osoo hin dhaggeeffatiin waan hin taane barreessuun sirrii miti. Maaliif sababni isaa viidiyoo ishiin hojjette sana dursa dhaggeeffachuun qaba. Viidiyoon hojjette sana dursa dhaggeeffachuu qabda. Yoo dhaggeeffachuun sitti hin tolle ta'eetii bakka koomentiin barreessin akkasumatti laayikii godhii bahi. Koomentiin ati barreessituu fi viidiyoon hojjette waliin fakkaatu. Yoo ta'e jecha namoonni baay'een immoo kan nama biraa jalaa fidanii kan nama biraa tokko jalatti qophii gootu. Ani waan hin jedhu ammallee dhugaa miidiyaadhaan dhugaa dhaamsanii qabuu fi ammallee akkasumatti dhaloota guutummaadha. Oromoodhaa, Amaaraadhaa, Kiristaanaa, Musliima toon jedhiin sagalee taate mucayyoon jechaadha. Gargaarsaan birrii ishiitiin maallaqa ishiitiin illee nama kan biraan haftochaadha. Addan qooddoo amantiidhaanis jechaadha. Amma yookiin waan rileeshinii qabduuf waa wajjin haasoftuuf ishii jajuu dhufte jechuu dandeessu sen. Ani garuu mucayyoo kana wajjin gooddanyeetii akkasitti hin qabu. Deemtanii gaafachuu dandeessu. Isinuu sheerii gochuu miti, koomentii nama gochuu miti, fiigdanii nama gaafachuu jaalattu waan ta'eef. Fiigdanii maaliif sirratti hojjette viidiyoo maaliif kana taate jechuu jaalattu malee nama kana miidiyaa isaa jala dhaqxanii sheerii gootanii koomentii gootanii jabeessuutti hin kaattan. Nama akkanaati kan jabeeffamuu qabu immoo. Nama akkanaati immoo kan wajjiniin dhaabatanii jabaadhu si wajjin jirra kan jedhaniin immoo. Sin garuu gaafa ishiin nama tokko gargaara jettee miidiyaa ishirratti boochee fiddee dhuftu. Hojii gaariidha waa jettanii barreessanii baatu. Kun immoo sirrii miti. Isinuma sammuu keessanuu sin miidhaaf eeggadha. Innaa kana waan ishiidhaan jedhu ammallee akkasumatti dhaloota gargaarii waaqayyoos kan nu barsiisee gargaarsa jechaadha. Nama tokkorraa gargaarsa fudhachuurra nuti ijoollee waaqayyoo nama tokko gargaaruutu irra nuuf caalaa jechaadha. Jaalala Kiristoos nu keessa kaa'e yoo mul'isne kuuliif chaappistikii dibannee qofaa miti kan waa'ee gargaarsa mul'isne. Yoo gurraachooftes yoo diimattes yoo waan barbaadde taates Kiristoos fuulduratti ati bareedduudha. Eenyu fuulduratti fokkisi eenyu fuulduratti jibbame Kiristoos fuulduratti ati hin jaalatamtu. Maaliif nama karaatti kufe yoo kaafte nama rakkate yoo gargaarte ati nama waaqayyooti. Garuu amma nama rakkate hin gargaarreetti amma nama kufe hin kaasnetti ati nama waaqayyoo hin jedhamtu. Sababni isaa maaliif mucayyoon kun garuu nama kufe kamii? Ishiin kun musliima, ishiin kun kiristaana jettu dhugaaf miidiyaa yookiin Oroon. Dhuguma dubbachuuf jennaan jechaadha. Inni kun musliima lakkeen
Egaa viidiyoo sinirra dheeressaan jira. Akkasuma walitti qabdee osoo amantiidhaan kutaadhaa, kun Amaaraa, kun Oromoodha, kun Tigireedha, kun Silxeedha, kun Adiyyaadha maal osoo hin jedhin mucayyoo kun namoota baay'eef sagalee taate jechaadha. Namoota baay'eenis gargaaramaniiru jechaadha karaa ishee. Namoonni baay'ee gargaaramaniirus namoota baay'eedhaafis hojii guddaa hojjettee jirti mucayyoon kun. Dhugaa ani batalaa baay'ee tokkoon si galateeffadha. Dhugaa Waaqayyoo ila Waaqayyoomti si haa eebbisu. Ammallee jechaadha waan gaarii hojjette. Ati bu'aa mataa kee fitoon taane bu'aa namaa waan deemtuuf ofii keetiif immoo kan kee Waaqayyootu hojjeta. Gaafati kan namaa hojjettu Waaqayyo immoo kan kee hojjeta. Gola kee keessatti yaadda gaafa ati kan namaa atama birrii 10 qabda yoo ta'e nama sanaaf 10 kennite yoo ta'e dachaa kan kee immoo dachaa 7 Waaqayyo siif kenna. Dhugaa baay'ee keessi kiyya sitti gammada. Dhugaa baay'ee keessi kiyya sitti gammada. Dhugaa baay'ee si galateeffadhaan. Dhugaa jecha siif hin qabu jechaa. Dhugaa maaliif nama dheebote tokko dheebuu baastee nama beelee tokko gaafa beela baastu dhugaa baay'ee tokko garaan keessatti gammada. Onnee korraan si jaaladha. Dhugaa rabbeechaa baay'ee tokko sitti gammada. Ammallee amaluma kana qabduun amaluma amma hojjettuun otoo kiristaana, musliima, Oromoodha, Amaara, Tigireedhaan jedhiin ammallee akkasumatti itti fufii gargaarii, itti fufii hojjedhu siin jedha. Dhaamsanii qabus kana ammallee deebi'ee yeroo darbee boonee entertainment waa'ee mucayyoo tokko biyya alaati galtee ustaas Raamoo maal akkasii birrii 15,000 ergee fi itti bilbilatteetti. Gaafa sanaa sheerii koo jala osoo akka seentanii galtanii sheerii gootanii namoota baay'eetu irraa barata. Isin garuu bultanii faa sheerii gootu deeqaa lama booda diileetii gootu. Kun garuu isin hin fayyadu. Gatiin nu kaffalchiisu kun waan nu kaffalchiisu tokko hin qabu. Waan nu kaffalchiisu tokko hin qabu. Kun waan si kaffalchiisu hin qabu, waan na kaffalchiisu hin qabu. Wal guddisuu wal jaalachuu jechuudha kun malee. Wal gargaaruu jechuudha malee kun. Guyyaa gaafa sanaa sheerii koo jalaa namni wayii dhaqee viidiyoo ishii ilaalee ture. Achumarraa naannoo keessaa dhufe gaaffii wayii na gaafatamee ture. Amma akkuma keenya biyya alaa hojjetteetu moo dhuguma kuni amma dhuguma moo kun dhugumadha. Namni tokko gaafa ajandaa godhatee dhufu namni tokko inni ta'e miti inni nafe morraa haa baratuudhaaf. Asumaan immoo deebite maallaan jettee yoo biyya amma ani homaan qabu namni baay'een narraa nyaateera. Nama baay'een narraa nyaate homaan qabu. Amma garuu birrii meeqa qabadhee galuu danda'a jette. Amma dandeettii keetii ana garuu jaajaannaafe ganaa wayyaadhaan illee bitadhaa birrii meeqa qabadhee galee namarraa illee liqeeffachuu dhiisuu danda'a jette. Amma rabbii si gargaara yoo tokko 2 qabattee galte 3 qabattee galte isumaan ati gaashaan hojjennaan hojjetamee jiraachuun ni danda'ama. Siin jechuu barbaada ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hundumti keessanii warreen maatii qotaatan like comment godhaa. Commentii namaa jalaa fiddanii adaraa keessan commentii koo jalatti postiin godhiina. Yeroo darbee waa'ee galmaata Baqqaluu irratti kan hojjedhe baay'een keessan commentii ol jalaa fiddanii ana jalatti post gootanii jirtu jechaadha. Ani garuu maaliif hin dubbadhu? Sababni isaaf jalaan diileetii godhaanii jechaadha. Commentiin nama 5 nama 6 gaarii yoo ta'e anaaf gahaadha. Kanaaf ol jalaa commentii ishii fiddanii commentii ishii barreessitan mata dureen keenya garuu waliin fakkaatu. Ani garuu nagaan galii kan jedhudha. Isin garuu kan ishii jalaa fiddanii kan koo jalatti post gootanii please akkasiin godhiinaa isiniin jechuu barbaada. Hundumti keessan laayikiidhaan, sheeriidhaan, subscribe seenaa nagaan tura.